Kana limitina fibse fatina base Chubu konduma anabise Kena Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaa tan obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u har'allee deebinee wal agarreerra. Sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa robii galgala sa'aatii 3 walakkaadhaa kaaseeti kan inni isiniif maxxanfamu YouTube chaanaaliidhaani. Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irrattidha kan inni isiniif darbu. Warri kanaan dura hordofaa turtan caalaatti hin beektu warri har'aa maatii keenya ta'uudhaaf akka carraa nutti kan dabalamtan Waaqayyo Gooftaan guddisee isin haa eebbisu isiniin jechuun barbaada. Baga Waaqayyo isin gargaare gara maaddii eebbifamaa kanaatti nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha. Egaa sagantaa kana jalqabaa kaastanii akkasiin hordoftan jaalala Gooftaatiin isin gaafadha. Sababni isaa kun dubbiin sagalee Waaqayyoo qulqullummaadhaan kan inni irratti isiniif darbu sagantaa bareedaadha. Amma kutaa 30 har'a kan nuun walii wajjiniin barannu. Kanaaf udduuba deebitanii akkasiin jalqabaa kaaftanii hordoftan jaalala Gooftaatiin isin gaafadha. YouTube kanarra jira waan ta'eef subscribe, comment, share, like gochuu hin dagatina. Walii dabarsaati. Isinillee maatii kana taa'aati. Yeroo hundumaa sagantaa kana irratti darbu kan akkasiin hordoftan jaalala Gooftaatiin isin gaafadha. Egaa karaa adda addaa yaada naa kennuudhaan, naa bilbiluudhaan warri na jajjabeessaa jirtan Gooftaan isin haa eebbisu. Akkasumallee giraafiksii isaa hojjechuudhaan obboleessa keenya Yoonaas Getaachoo Gooftaan bakka jirtutti si haa eebbisuun siin jedha. Waaqayyo isa eebbisu akka inni bareedee isin bira ga'u kan godhu keessaa tokko isadha. Namoonni maqaa isaanii dha'uudhaa fi isaan naaf hin eeyyamne garuu karaa garaagaraatiin na bira kan dhaabbatan baay'ee isaanii jiru. Waaqayyo Gooftaan gatii keessan jireenya bara baraa isiniif haa godhuun isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa sagantaa keenya har'aa barumsa keenya itti fufna. Utuu hin jalqabiin dura Waaqayyoon kadhanneetu itti fufna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kana situ nuu laate maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Gaarummaa nuu gooteef si galateeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni hin dabarre ulfinni hin dabarre teessoo kee irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma dubbii kee barachuudhaaf fuula kee dura jirra. Biyya garaagaraarra haala garaagaraarra ta'anii sagantaa kana hordofaa kan jiran maqaa Kiristoos Yesuusiin hafuura fooniin kan eebbifaman ta'an sammuun isaanii haa banamu. Sagaleen kee kun jireenyaaf isaaniif haa ta'u, firdiidhaaf isaanitti hin ta'in galanni siif haa ta'u. Inni kanaan mormu kan qabame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kallattii garaagaraarraa kan rukutame ta'u. Nu wajjiniin ta'e maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerra. Ameen. Tole barumsa keenya iddoo dhaabnee kaafnee itti fufnaa. Nama Waaqayyotti dubbatee akkamiin beeknaa kan jedhu walii wajjin barachuu jalqabneerra. Qabxii tokko xumurree lamaffaarra jirra. Inni lammaffaan nama Waaqayyotti dubbate tokko maaliin beekna kan jennu kan jennee kan nuti ittiin adda baafannu miinjeedha. Namni tokko Waaqayyo kan inni itti dubbate miinjeedha jennee walii wajjin ilaaluu jalqabneerra. Torban darbee waa'ee Yohaannis Cuuphaarra dhaabbanne Yohaannis Cuuphaan ani miinjeedha jedhe. Yeroo bartoonni gara isaa deemanii sabii isa biraa dachee gaafa inni sokku ani miinjeedha jedhe. Ani miinjeedha. Miinjeenii maal akka inni ta'e caalaatti har'adha kan walii wajjin ilaallu. Miinjeedha ani malee ani mushirricha miti. Sabii na biratti hafuun si jalqabuma duraayyuu anaaf hin malu. Ani gad deebi'een deemaa inni hin mul'ataa. Inni ol ba'ee mul'ataa ani nan dhokadhaa jedheetu dubbataa ture Yohaannis Cuuphaani. Nama Waaqayyotti dubbate akkasidha. Kiristoosiin mul'isa, Kiristoosiin mul'isa. Isa bira gaafa dhaqxan Kiristoosiin argitu inni waa'ee ofiisaatii hin haasa'u. Inni waa'ee ofiisaatii dhimma mataa isaatii dhimma waa biraa miti. Kiristoosiin nutti agarsiisa. Saxinnaatti isa guddaattis nama Waaqayyotti dubbatedha yoo ta'e. Namni Waaqayyotti dubbate isa kanadha. Nama Waaqayyotti hin dubbanne garuu ajandaan isaa gara biraadha. Sanuun har'a argaa jirru jechuudha. Kanaaf har'a hojii miinjeedha kan walii wajjiniin ilaalla. Hojii miinjee walii wajjiniin ilaalla. Hojii miinjee kun maalidha? Miinjee gaafa jennu maal jechuudha? Yohaannis Cuuphaan ani miinjeedha gaafa jedhu maal jechuudha? Sirriitti
amma waaqayyo nu gargaare walii wajjin ilaalla. Kanaaf eessallee hin deemina. Kun sagantaa birmadummaatti sagantaa keessan dubbii sagalee waaqayyo isa qulqulluu walii wajjiniin hirmaan sagantaan birmadummaa kan ajandaa biraan qabu. Gooftaan kan eebbifame ta'u suma torban darbee walii wajjiniin dubbifannee arralee walii wajjiniin irra deebinee dubbifannaa. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 28 29 30 31 akkasumas 34 35 36 irra isa jiru dafeen isinii dubbise. Isa booddee gara barumsa keenyaa lixnaa eessallee hin deeminaan wajjiniin tura. Ani Kiristoosiin mitiidha 28 irratti garuu fuula isaa duraan ergamee jedhee akkan dubbadhee isin ofii keessanii dhugaa naaf hin baatu. Misirroon kan manaa qabu inni dhirsa misirrooti. Minjeen inni isa dhaggeeffatu garuu sagalee dhirsa misirroo dhaga'utti guddaan gammada. Anis akkuma kanattan gammachuun koo amma guutuu hin ta'a. Inni sun guddachaa deemuun hin ta'a fi garuu xinnaachaa deemuun anaaf hin ta'a jedhe. 31 irratti Yohaannis itti fufee inni olii dhufuu hundumaarra jira. Namni lafa kanaa kanuma lafaatii waa isa lafaarraa dubbatasii inni waaqarraa dhufuu hundumaa irra jira. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Inni waaqayyoo isa ergee dubbiidhuma waaqayyoo dubbata. Waaqayyo hafuuricha safara malee hin kennu. Abbaan ilma isaa hin jaallata. Waan hundumaas harka isaatti kenneera. Namni ilma waaqayyootti amanuu jireenya bara baraa qaba. Ilma waaqayyootti kan hin amanne immoo garuu jireenya hin argatu. Beekamsa waaqayyootu isarratti hafa malee jedhee dubbata Yohaannis. Waa Yohaannis Cuuphaa gaafa barreessu miinjeeni hojiin miinjee maalidha gaafa jennu gabaabaadhumatti tokko jennee gaafa ilaallu qabxii 3 walii wajjin ilaalle xumurraa dhirsa misirroo gammachiisuudha. Miinjeen tokko jalqabuma duraa Yohaannis waan inni haasa'uu barbaade isa kanadha. Yohaannis Cuuphaan kan inni haasa'uu barbaade isa kanadha. Miinjeen tokko jalqabuma duraa miinjee kan inni ta'uu kan dhirsa misirroo kana gammachiisuudhaafi. Dhirsa misirroo gammachiisuudhaafi kanaafidha kan inni miinjee ta'u. Jalqabuma duraa waan nun baruun nurra jiraatu miinjee namni hin beekne jira yaadu. Miinjeen ofiisaa of filatu hin ta'in ofiisaa miinjee sii taa'adhatu hin ta'in dhirsa misirrootu abbaa gaa'ila geggeeffatutu isatu jalqabuma duraa nam kun anaa fi miinjee ta'utu irra jira jedheetu murteeffata. Hin filataan nama keessaa filatameetu kan inni miinjee ta'u. Sababni isaa maaliif gammachuu kootti inni sin gammada. Akkuma koo yeroo nani gammadu naa gammada jedhee nama yaadu. Nama ofitti butee isa amanu, nama akkasiitiif kan inni miinzummaa kennuufi jechuudha. Dhirsi misirroo yookaan immoo namni gaa'ila geggeeffatu tokko nama jaallatu sanaafi nama amanu miinjee godhata. Ofii lafaa kaatanii miinjee hin taatan. Nama sanatu filata jechuudha. Jalqabuma dura akkasidha. Nam sun miinjeen sun gammachuu dhirsa misirroo sanaa nama gaa'ila geggeeffatu kana isa gammachiisuu irrattidha kan inni hojjetu. Waan isa gammachiisu, waan gaa'ila isaa kana bareechu. Guyyaa boorii sagantaa sarmoonii sanarratti kan isa bareechu, kan isa gammachiisu nama akkasiiti kan filatamu. Ofii keessanii of filtu miti. Yohaannis Cuuphaan isa kana ani ergameen dhufe. Barbaadee ofii kootuun ta'in ergameen dhufe. Ani masiihicha miti. Ani saba kana sabi sun Yohaannis Cuuphaan gaafa iddoo kanatti haasa'u sabi sun misirroodha. Yesuus Kiristoos immoo dhirsa misirroodha. Ani saba sana sabi suni gabaabaadhumatti sabi sun kan koo miti. Sabi kuni abbaa qaba. Ani miinjeedha. Sabi kun ana biratti hafuun irra hin jiraatu. Inni cuuphaa ture, inni itti lallabaa ture sinu ofii isaatiif utuu hin ta'in Kiristoosiif. Kana beekuun nurra jiraata. Raajota ofiin jettanii ofii keessanii warra of shoomtan dhaggeeffadhaa ila. Yohaannis Cuuphaanii waa'ee isaa dur dubbatan. Raajota duriitiin dubbatan. Akka inni dhufu, akka inni ergamee dhufu ofii isaa filate miti. Waaqayyotu miinzee naaf taata jedhe. Yesuustu miinzee naaf taata jedhee isa filate. Akkasin yeroo har'aa fuutanii taappellaa irratti laxxaftan kana miti jechuudha. Argitan raajii of kootu asuma kaatanii giruupii tokko uummattanii raajii naan jedhaa jettu. Ergamaa naan jedhaa meettu asuma kaatanii.
Dubbichi akkas miti filatamuu gaafata, waamamuu gaafata, itti waamamuu gaafata. Dunuunfattanii waan barbaadan information garasii garanaa funaantanii saba joonjessitanii jechuudha. Saba joonjessitanii isayyuu waaqayyoof miti isin. Ofii keessaniif jettanii, garaa keessaniif jettanii, saantima funaannachuuf jettanii waaqayyo gooftaan sammuutti isin adeebisu isinillee maal deebitu miti. Saba kanaa isin biraa deebisu gooftaan malee isin hin deebitan. Akka isin hin deebine wangeeluma dubbatan jedha miti. Argitanii ofii isaa of file miti. Ergameen dhufeedhe. Maanna miinzee na godhate waaqayyoodha. Akkam saba kanaafi saba kana gooftaan anatti gammada waan ta'eef na gammachiifteetu miinzee na godhate. Miinzee na godhate. Waan waan waaqayyoon gammachiisu duwwa. Utuu waa'ee isaa kana naa godhaa utuu hin jedhin, sana naa godhaa utuu hin jedhin, ilaas na dhukkube, asin rakkadhe, kan akkasitti ishee kana immoo naa guutaa utuu hin jedhin gaaf tokko waaqayyoon gammachiise, waaqayyotti gammade, Yesuusitti gammade, dubartiin kan deesse keessaa kan akka Yohaannis Cuuphaa hin jiru ittiin jedhe. Maaloo gooftaan akkasii na jedhu, dhugaan isin jedha. Jirtu warra akkasii. Waaqayyo warri inni nuu kenne yoo xiqqaattan iyyuu jirtu. Madaamee qabaattanii rakkina mee qabaattanii gola keessan keessa wanti baay'een utuu isiniif hin guutiin. Gidiraa keessan argaa waldaan kiristaanaallee amma isheen isin gattutti dhimma waldaan kiristaanaa bara kana jirtu rakkina akka isheen qabdu beeka. Nan beeka. Kana hundumaa baattanii waaqayyoon gammachiisuuf jettanii warri gatii baaftan jirtu. Hattoonni miidiyaa irra guutte immoo jirti. Isheen ofii isheetii of waamte, raajii isheen ofiin jettu, raajiin inni sirriin gammachuu ofii isaatiittuu hin ta'in. Ani sagaleedhuma isaa dhaga'uttan gammadaadhe Yohaannis Cuuphaa. Gammachuu mataa kooti miti. Dhirsa misirroo sana sagaleedhuma isaa gaafan dhaga'u. Haaleluyyaa. Sagalee Yesuus Kiristoos dhaga'utti gammadaa. Yesuus Kiristoosii miizee ta'uu isaatti gammada. Sagalee masaa dhaga'u filatamuu isaatti gammada malee wanta biraa tokko ajandaa biraa tokko hin qabu ture Yohaannis Cuuphaan. Mana hin ijaarranne, wayaa gaarii hin uffanne, nyaata gaarii utuu hin nyaatiin waaqayyoon gammachiisee morma isaatii citee gara abbaa isaatii deeme. Inni waaqayyotti dubbate akkasidha. Inni lammaffaan iddoo kanatti kan nuun ilaallu mushurraan hojii dhumti mushurraa jedhamutu kun hojiin miinzee jechuudha. Hojiin miinzee mushurritti qopheessuudha. Mushurritti kana qopheessuudha. Yohaannis Cuuphaan karaa haraa akkas godhaa sana godhaa maayinaan dhufaa jira. Eenyunni misirrichatu dhufaa jira qoqophaa jedheetu misirritti qopheessa ture. Misirrittiin kun saba waaqayyo. Saba saasan. Miinjee ta'e malee sabi sun kan isaa miti. Gabaabaadhumatti kana beekan. Kana beekan gabaabaadhumatti. Misirrittiin kan eenyuti? Kan Kiristoos. Sabi kun kan Kiristoos. Inni hiyyeessis, inni sooressis, kan Kiristoos. Kan Kiristoos dumbulloo tokko keessaan qabu. Kanaafuu saba kana maaliif qopheessa? Yesuusiif qopheessa. Yesuusin dhufa. Saba waaqayyoo Yesuusin dhufa. Ajandaa mataa isaanii qopheeffatanii sasaan dhimma ofii isaaniitiif iyyan kana dhaggeeffatina Yesuusin dhufa. Isaan miti kan keessan, isaan miti furmaanni keessan. Inni olii dhufu hundumaarra caala jedhee dubbate iddoo kana. Inni olii dhufu hundumaarra caala. Inni olii dhufu hundumaarra caala. Isa kan hundarra caala. Warra isinitti xebeeran kan miti ana miti. Ana dabalatee tajaajilaa kamiyyuu dabalatee isa olii dhufutu isinii caala. Aan oomaa miti. Raajiin abaluu oomaa miti. Paastara baluun oomaa miti. Waaqayyo gooftaan nuun miinzee nu godhate. Nuun miinzee. Isin qopheessu Yesuus Kiristoos gaafa inni dhufu mudaa malee akkasiin argamtan bareeddanii hililleedhaan gammaddanii wajjiniin bara baraan jiraachuudhaaf Yesuus Kiristoosii wajjin gaafa wal argitan utuu mudaan qabaatiin utuu hin qaanayin akkasiin wal argitaniif. Kanaafidha inni guddaa isin qopheessu. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 kaatanii gaafa ilaaltanii Phaawulos waldaa Efesoon jaarsolii waldaa Efesooniin Milxoositti waamee gaafa isaan gorsu achirraa kaaftanii dubbisuu dandeessu.
Gaafa isaan waame ilaa saba kana oolota Waaqayyo isinitti kenne kana isin gaafataa jedhee dubbata. Isin gaafataa jedhee dubbata. Maaliif? Hin dhufa. Gaafa inni dhufa akka isin qopheessitaniif isinitti kenne waan ta'eef. Dhaggeeffadhaa tajaajiltoonni. Tajaajila jechuun of mul'atanii namni harka walitti namaa reebuu miti. Raajii jechuun saantima funaannachuu miti. Yookaan immoo beeksifachuu miti. Anamma sangaa kan hangaa miti. Anaafati obboleessa kotee yaa tajaajiltoota dhaggeeffadha. Anaaf isin oomaa miti. Numiin jee. Sabi kana Waaqayyo gooftaan akka inni isinirraa barbaadu beektuu laata? Ara paasterii warri taatan uummanni ammas gautuu waldaa koo keessa jira. Uummata sana qopheessiteetta. Utuun baay'anne ta'e siif fayyadu dhugaan isiniin jedha. Na argaa narraa kuni gaaf tokko fuula Waaqayyo duratti na dhoksii akka inni fidu beekuun nurra jiraata. Saba nutti kenname kana qopheessinee bareechine Yesuus Kiristoos akka inni gammadutti akka inni barbaadutti qopheessinee irraafi isin gaafataa jedha Phaawulos. Iddoo kanatti isin qopheessuudhaafanii mudaa malee akka isin argamtaniifi halkaniif guyyaa jedhama. Halkaniif guyyaa walitti irriba maleen halkaniif guyyaan isin tajaajilee. Halkaniif guyyaa dumbulloo tokkotu isin naaf hin kennin. Ofii kootii harka kootiin hojjedhe mirgan isin biraati nyaachuutu hin qabu. Warra na wajjin tajaajilanillee isaaniifillee dunkaana hodheen isaan nyaachisa. Halkaniif guyyaa walitti isin qopheessaa ture. Kana booddee ani hojii koo fixeera. Isinitti darbeera wanti kun jedha. Isaan fixaniiru fiigicha isaanii nutti kennanii saba kana. Akkam godhaa jirraa? Inni Waaqayyo dhuguma isa waameeru namni Waaqayyo itti dubbateeru jireenya bara baraatiif nu qopheessa. Yesuus Kiristoosiif nu qopheessa. Isaan waan lafarraa malee waa biraa hin beekanii jedha iddoo kanatti. Isa hin ilaalla qabxii biraatu jira. Isa nan dhiisa. Of eeggadhaa jedha. Karra hoolota Waaqayyo warra furri qulqulluun akka eegdaniif isin dhaabeef eeggadhaa waldaa kiristiyaanaa isa Waaqayyo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaa godhateef of eeggaa. Kan keenya miti sabi kun. Jaarri warri sobduun kun garuu akka dumbulloo akka ofii seetitti kan see godhatte. Maal waldaa kiristiyaanaa maqaa isaaniitiin waamama miti. Waldaa baluu jedhamee waamama miti. Kun salphina guddaa miti ho'i. Waldaan dhiiga Kiristoosiin bitamteedha iddoo kanatti. Waldaan kan nama tokko miti. Waldaa miti. Inni maqaa namaatiin waamamu waldaa miti. Morma koon kenna. Waldaa miti. Inni nami tokko gama sana bu'ee gama kana bu'u. Inni nami tokko akka barbaade godhu inni waldaa miti. Waldaan nama tokkoon geggeeffamtu waldaa miti. Waldaa miti maqaa waldaatiin sobanii saamu malee. Waldaan kan Kiristoos. Sabi kan Kiristoos. Dhiiga Kiristoosiin bitame waan ta'eef. Kan Kiristoos waldaan. Kan nama dhuunfaa miti. Garuu har'a waldaa baluuttanii waan. Waldaa baluun naqaatu. Waaqayyo gooftaan ija keessa na banuun saba Waaqayyo. Jaalalaan isinitti hima. Waldaan kan Waaqayyooti. Kan namaa miti dhiiga Kiristoosiin bitamtanis isin kan Kiristoos. Garuu jarri akka kan isaaniitti maqaa isaaniitiin waamama. Poosterii isaanii gaafa argitan isaantu harka isaanii akka godhe. Isaantu maayikii akkasitti qabate. Maalidha wanta akkasii? Tokko immoo fannoo dhumtillee irra hin jiru. Dhugaan isiniin jedha. Beeksisuma wayii tokko fakkaata malee waldaadhaan jettan suura namichaati kan irra jiru. Dhuguma kan isaati. Isin dhuguma kan isaati. Waldaan kan namaan jiru. Waldaan namaan jiru. Waldaa Kiristoos jedhamee waldaan namaan jiru. Waldaan kanuma Kiristoos. Isaan badiisa ofirratti muraniiru jedha Phexros gaafa dubbatu isaan baduudhaaf qophaa'aniiru sabi Waaqayyo maa duukaa badduun jedhaman. Isaan qalbiin diddiirratan isaan hin badu. Duukaa hin badina jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Hin badina duukaa. Nama Waaqayyotti dubbate saba kana Yesuusiif qopheessa. Yesuusiin agarsiisaa, Yesuusiif qopheessa, Yesuusiif qulqulleessaa, Yesuusiif itti uffisee maal godhee akkuma yeroo dubartiin tokko heerumtu mucaan durbaa tokko gaafa heerumtu akkuma godhamuuf sana saba kana akka kanatti qopheessinaaf jechuudha. Waaqayyo gooftaan sina gargaaru tajaajiltoota hunda keessa. Inni biraanii dhirsa misirroo fi misirritti walitti fiduudha. Inni sadaffaa.
Miinjaan hojiin isaa kanadha bakka. Walitti fiduudha. Walitti fidee keessaa gala. Sinitti beera. Kan waaqayyooti sabi kun. Sabi kun kan waaqayyooti. Ani keessaan qabu Yohaannis. Ani keessaan qabu walitti fideen keessaa baheeraanii. Ani gammadeeraadhe. Maalinnaan bakka. Saba hundumaa kana fuudhee Yesuus torban darbe sinitti gale. Si Yesuus duukaa buuseeraan. Kanaafan waamame. Kanaafan ergame. Anamma fixeera. Namni tokko akkana biratti namni isin sokkaadha. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Fiixaan ba'umsi keenya tajaajiltoonni beekuun kan nurra jiraatu fiixaan ba'umsi keenya inni guddaan sabi Kiristoosiin arguudha. Kiristoosii wajjin wal argee Kiristoosii wajjin sokkuudha. Sabi nuu tajaajilli kun mootummaa waaqaatti galu. Isa kanadha tajaajilli keenya fiixaan ba'umsi keenya malee konkolaataa bitachuu keenya miti mana gaarii bitachuu keenyas miti. Yoo akkas ta'e Yohaannis Uphaan baay'ee gowwaadha. Waa tokko tuun godhatiin saantima tokko tuun argatiin ittuuyyuu mormaachite. Ittuuyyuu mormaachite. Dhugaan isin jedha. Bu'aan konni guddaan wangeela kana lallabuudhaadha yoo Phaawulos immoo gaafa dubbatu. Wangeela kana akka yoon hin lallaboo ta'e anaaf wayyoo. Sababi isaa jedhan wangeela kana lallabuudhaaf an ergame kanaafidha. Waamichi koo kanadha. Wangeela kana lallabuutu narra jiraata. Nu garuu wangeela gaafa lallabdu warri duuriyyeen har'a safara keessa guutte kuni wangeela lallabuudhaaf utuu hin ta'ini kan iseen olii gadi fidduu wangeela kana lallabuu fakkeessitee ittiin garaasee guuttachuu, ittiin waan barbaadde argachuu, ittiin saantima funaannachuu kanaafidha bakka. Argitanii Kiristoosiin namaa lallabuudhaafidha nuun. Namoonni Kiristoosiin arganii jireenya bara baraa akka isaan qabaataniif isa waaqarra waa lafarraa kanaaf miti nuun kan nuun waamame. Lafa kanarratti nu darbuu danda'a, nu darbuu dhiisuu danda'a. Jireenya gaarii jiraachuu dandeenya, jiraachuu dhiisuu dandeenya. Malakkiyaa wissuu ayidallam. Isa kana miti ulaagaan keenya. Ulaagaan keenya Kiristoosiin sabi kun Kiristoosiin argee raa'u, Kiristoosii wajjin wal argatee raa'u kan jedhudha. Nama Waaqayyotti dubbate Kiristoosii wajjin nama wal agarsiisa. Warri duuriyoota kana bira gaafa dhaqxan takkaa waa'ee Kiristoos, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee Kiristoosiin dhageessan. Hin eebbifamta. Maaliin eebbifamta? Waama lafa kanarraatiin. Eebbishaa isaaniif waama lafa kanarraati. Eebbifamteessa lafa kanarraatiin abaaramteessi waggaama 70 jiraatta lafa kanarraan gowwoomina ishee kanarra isin hin dabarsu. Lafa kanarra bara baraan isin hin jiraachisu. Inni guddaan Saa'olii dhufudha. Saa'olii argachuudha inni guddaan. Saba Kiristoosii wajjin raajii Kiristoosii wajjin wal isin agarsiisu isadha raajiin inni sirriin, isadha paasterii inni sirriin, isadha lallabaa inni sirriin, isa barsiisaa inni sirriin. Kiristoosii irraa adda kan isin baasu Mikaayiliidha yoo ta'e ani hin dhaga'u Phaawulos. Roomee boqonnaa 8 irraati dhaqatee ilaalladhaa. 34 kaasee ilaammee deema. Jaalala Kiristoos irraa eenyutu addana baasaa? Jaalala Kiristoos irraa ergamaanuu yoo inni dhufee ani irraa addan ba'udha. Kiristoosii argachuudha bu'aan inni guddaan. Ani Kiristoosiin argannaan deema duutiyyuu bu'aa kooti jedhe Phaawulos. Kiristoosiin isiniif argamsiisu Kiristoosiin argachuu miti kan ishee gammachiisu. Ani sagalee masaa gaafa dhagahuun gammadaa jedhe Yohaannis. Warri ammaa sagalee Kiristoos dhagahu miti saantima gaafa argattu gammaddi isheen irraa. Gaafa saantima isinirraa funaannattu meestii namni birrii amma kanaa fide harkaa walitti rukuttaa edeniis kiiboordii addana kanaa kiiboordistaa 5,000 kenne 50 kenne 100 kenne harka keessa walitti rukutaa jetti isheen irraa. Kiristoosiin Afurri qulqulluun gaafa inni bu'u Kiristoosii wajjin sabi gaafa inni wal argu sagalee Kiristoos sagalee wangeelaa jechuudha. Kiristoos jechuun sagalee isaa dhaga'uun wangeela kana dhaga'uun wangeela kana gaafa dhageessu itti hadhaa'e durii jedha isheen irra. Kana miti kan ishee gammachiisu saantima gaafa argatu ililchaameetti. Kana keessa jirra. Sagalee Waaqayyoo isinitti lallabaa. Kiristoosiin isinitti agarsiisaa. Sagalee Waaqayyoo isin barsiisaa. Kiristoosii wajjin wal isin barsiisaa. Kiristoosii wajjin hafisiin jedha. Oonan isii kadhadhe malee isin ta'u itti isheen irra. Kiristoosiif nun garaagara nu baasaniiru har'a. Garaagara baaneerra Kiristoosii wajjin. Baay'eensa. Ofii isaanii duwwaa miti zayitiidhaaf, ashaboodhaaf, barbarreeyyuu gidduu galchanii Kiristoosiin achi nurraa fageessanii saba kanaaf Kiristoosii walirraa fageessanii faallaa kanaadha kan nuun argaa jirru har'a. Kiristoos barbaachisummaa Kiristoos haadha isaa nurraa fageessaniiru. Nurraa fageessaniiru. Ashaboodhaaf bishaan zayitii gidduu galchaniiru. Irraa fagaanneerra. Kiristoos irraa fagaannee jirra baay'een keenya. Waaqayyo gooftaan saba keenya isin haa yaadatu. Dammaqaati deebi'aa. Isaan biraa deebi'aa. Isaan karaa badisaa karaa Ba'aal qabatanii sokkaniiru. Karaa namicha ilma Be'oor san qabatanii sokkaniiru isaan. Karaa badisaa.
isin immoo biraa deebi'a. Waaqayyo gooftaan isa gargaara. Egaa miinjee jechuun tajaajilaan tokko miinjee ta'e jechuun gammachuu Kiristoositti gammada. Gammachuu Kiristoositti gammada. Kiristoosiin gammachiisa. Nama gammachuu namaa miti. Nama gammachiisuuf hojjeta miti. Of gammachiisuuf hojjeta miti. Kan inni hojjetu yeroo hundumaa Kiristoosiin gammachiisuuf. Inni lammaffaan walitti fiduudha. Mushurraaf mushurritti walitti fidu. Inni sadaffaan immoo qopheessu. Hin qopheessa. Saba kana Kiristoosiif qopheessa. Qopheessee deebi'ee walitti fidu. Kiristoosiif Yesuusiin walitti fidee jennaan ergama isaa xumureera jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isaa ala wantooti biraa ta'anis ta'uu baatanis ulaagaa nama Waaqayyotti dubbatee miti. Ishi akkasitti beekuutu nurra jiraata. Waaqayyo gooftaan guddisee isin eebbisu. Egaa sagantaa isa itti aanutti qabxii biraa qabannee walii wajjin wal agarra. Amma sanaatti torban gaarii isiniif haa ta'u. Kun sagantaa birmadummaatti sagantaa keessan yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3 walakkaadha kaaseetu kan isiniif maxxanfamu. YouTube chaanaaliirraan kan isin darbu Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu subscribe godhaa. Comment, share, like godhaati walii dabarsaa. Maatii ta'atii hordofaa. Waaqayyo gooftaan guddisee isin eebbisu. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Dhugichi birmaduu sin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadha. Nagaatti. Waaqayyo gooftaan machaa isin wajjin eebbifama. Kana limitiin afibse ifaatti na baasee cubbuu koondumaa na biise.